Tole hordoftoota YouTube chaanaalii Fayyoo jaalala akkam jirtu nagaa keessan nagaa waaqayyo bakka jirtan siniif haa baay'atu. I love you, I miss you sinin jedha garuu aareera jechuudha. Aareera jechuun mooraalii kun na tuqxan haamilee kiyya na tuqxan isin miti garuu nama lamadha. Namni lama haamilee kiyya na tuqeera. Jechi nama lama komantiin nama lama jechuudha haamilee kiyya na tuqee jira. Kanaafuu jaraaf baay'isee jaraaf deebisuufis miti. Komantootaaf deebii osoo deebisa matee deebiin deebi'ee dhumu jechuudha. Komantiin nama garaagara yaadni nama garaagara. Kanaafuu komantiin lama garuu keessumatti yeroon dubbisu baay'ee tokko natti dhaga'ameera jechuudha. Namni sun akkamitti yaadeetu jedheen baay'ee dhaara jechuudha. Kaleessa viidiyoo rifeensa haaddadhe tokko rifeensa sana ofirraa haade tokko isinitti agarsiiseera jechuudha. Yaa akkuma isin ittiin fataayittanii fi tokko kolfitanii fi akka kolfitan akka bu'aartaniif waan akkanaa jechuudha. Inni kan biraa waan baay'ee keetti madaaltanii baay'een keessanii warri komantii gaggaarii barreessitan jirtu. Komantii yartuu akka ishii kan barreessite namni lama immoo jirti jechuudha. Yartuu akka ishii haamilee kiyya tuquudhaaf. Namni sun hammam akka ta'e isinitti himachu. Namni sun madaalliin isaa hammam akka ta'e na biratti namni sun maal akka ta'e isinitti himuuf. Komantiin naa barreeffame komantiin lamaan sun tokko rifeensa qicicaa kana kanii sukkumaa oltu ati dhiiruma akkamitti garuu na dhibdaa jedha tokko. Rifeensa qicicaa kana kanuma sukkumaa oltu jedha na dhibdaa ati dhiira akkamitti. Dhiira akkamii akka ta'u barbaadde sittani. Inni lammataa immoo dubartiin rifeensa dhedheeraa baay'ee qabdu. Rifeensa dhedheeraa baay'een jirti kana hiiki jedha tokko. Kana hiiki. Dubartii rifeensa dheeraa fuudha jechuudha na hiike. Isti akkamitti komentii akkanaa barreessitu sin namarratti dhugaa waaqa sammuun keessan xinnoo hammana tuqaa wayii akka ta'e agarsiisa jechuudha. Rifeensa fuudhamu ana namummaa koo fuudha qo'a rifeensa fuudha. Sin dhirsi kee gaafa si fuudhu abbaan komentii kanaa jechuudha. Rifeensa kee fuudhamoo namummaa kee fuudha. Baay'ee xiqqoo akka taate dadhabduu akka taate si agarsiisa. Humaa hubannaa akka hin qabne si agarsiisa jechuudha. Tarii rifeensa dheeraa qabda ta'a. Yoo akkas kan jettu jechuudha. Dhuguma dhugaa dubbachuuf rifeensa dheeraa qabda ta'a. Kanaaf akkana jette. Dubartoonni rifeensa dheeraa qaban baay'eetu jiru kana hiiki. Mallattoo kolfallee biran geessee akka qoosaan jedhamne akka qoosuufillee yookaan sheekoo imooshini ishee kolfitu maalillee keenya sirees barreessiteetti. Hiikee maal godha? Hiikee si fuudhamu? Hiikee rifeensa fuudhamu dubartii fuudha? Kan fuudhamu dubartiidha. Mataa kana haaddadhee malaaxaa ta'eyyuu na jaallata baqqa maal goota? Ana fuudhee malee rifeensa hin fuune. Rifeensi kun yoo amma kee haaddadheeyyuu humaa isaan fayyadu habiibti. Nama kamiifiyyuu rifeensa kana haaddachuus hin danda'a guddifachuus akka fedhe. Namummaa ishii dubartummaa ishii fuudhe. Eenyummaa ishii faana jiraata malee rifeensa kana faana hin jiraatu. You know, understand me? Hubannoo kee jijjiiruuf si ibsaara shii ilaalcha kee jijjiiruuf si ibsaara. Nama kamiifiyyuu jechuudha. Kun immoo kana qofa miti qaamni kamuu uumama waaqayyooti. Wanta waaqni namaa kenne, wanta waaqni sii kenne. Eegas godhe ga'u yoo ta'es waaqatu sii kenne. Gabaabduu akka isheen gootu yoo ta'es waaqatu naa kenne. Sammuunsaa garuu fast no shi. Sammuunsaa baay'ee fastidha baay'ee hojjeta kan barbaachisu immoo sammuudha. Inni kun dheerate inni kun gabaabbate nothing. Humaa jechuun miti jechuudha. Nama dadhabaa akkanaan ta'in dadhabduu akkanaa hamma gadi buutee beqa maal jedhe sitti bara dur jechuudha. Dur jechuudha. Ilaalchota akkanaa jira. Rifeensa qabdi. Bifa qabdi kan jedhamu dur jira shi. Dur isayyuu warra keenya warra hin baranne faa baay'ee harmee kootiin duuba faa warra jiran warra barumsa hin qabne beekumsa teknooloojiidhaan hin guddanne ilaalchota warra durii akkam rifeensa qabdi bifa qabdi jedhe. Bifa fuudhamoo namichi rifeensa fuudhamoo rifeensa faana jiraatamoo bifa faana jiraatame.
dadhabduu akkanaa ta'uun baay'ee nama tilmaamsisa. Sanuu biyyoota guddatan keessa jiraatte, biyyoota jijjiiraman keessa jiraatte, ati hin jijjiiramne jechuudha. Malee ati hin jijjiiramne tasuma jechuudha. Isheen haati rifeensa dhiira akkamitti ati jettu immoo dhiira baay'ee garraamidha. Dhiira baay'ee garraamidha. Dhiira haadha manaasaa jaallatudha. Dhiira maal jedheen sitti gadi jedhee mana isaa faana jiraatudha. Dhiira haadha manaasaa kabajudha. Rifeensa hiikee dhahee fi miicee fi maal godhee fi miila ishii hiikee fi dhiira akkamitti yoo ta'e dhiirri sun dhiira baay'ee garaa laafu, dhiira baay'ee gaarii, dhiira haadha manaasaaf kunuunsu, dhiira haadha manaasaa hin tuffanne kan kabaju, kan jaallatudha. Dhiirri akkana godhu. Okay? Ati garuu negatiiv saayidiidhaan ilaaltee kana barreessite. Otoo poozitiivii ta'ee immoo warreen komantii gaggaarii barreessan, warreen jira gaariidhaati, jira nama gaariidha, umurii siyaa dheeressu, abbaa mana akkasiitoo arganne itoo nu baay'isee maal warra jedhan keessatti ramadamta. Poozitiiviidhaan dhufte toote. Ani garuu poozitiiviidhaan sii deebisee jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya warreen kan natti hin qabamina. Maaliif namoota sammuu xixinnoo akkanaa barsiisuun dirqamadha. Beektu barsiisaan jira, itti himaan jira, hubachiisaan jira malee komantii ishii deebisaaf hin jiru. Akka isheen sammuu xiqqoo tokko sammuun daanqoo kan jedhamtu wayii jirti. Sammuun daanqoo jechuun sammuu xiqqoo jechuudha. Sammuu xiqqoo akka isheen qabdu itti himaan jira jechuudha. Maaliif darbitee akka nama biraatiin illee ilaalchota badaa akkanaa, gadi bu'aa akkanaa kan ittiin ofiishii mana ishii ittiin nama tilmaamtu akka isheen namatti hin barreessine jechuudha. Bori immoo osoma abbaan manaa ofii miila namaa dhiqe maal ati dhiira miti ulfina keen eeggattu jetti tokko. Ishee akka ammaati jechuudha. Ulfinni isaadha manaasaati. Maanni ulfinni isaadha manaasaati ala ulfina maalii qaba? Yoo miila ishee dhiqeef yoo maal jaalala ibsa baay'ee kana hunda keessatti wanti jiru jaalala. Kana hunda keessa jaalala jira, kabajatu jira, waliigalteetu jira hunda kana keessa. Osoo kun hin jiru ta'e immoo kunis hin ta'u ture. Kanaafuu hordoftoota kiyya warreen kaan soorii warreen yaada gaggaarii qabdan baay'ee keessa jirtu. Ilaalcha gaarii bishaataa, ilaalcha bishaataa, hubannaa bishaataa warri qabdan jirtu. Warreen ganaa xiqqaaqininna anasteenyaa wayii warri jedhaman jiru. Xiqqaaqininna anasteenyaa ganaa ol guguddattu wayii yaadanis maalinis warreen akkanaatiifaniin kana hojjedhe isiniin jedha. Kanaaf anyways gara fuula duraatti hiiki warra jettuu fi yoo hiike rifeensan fuudhu machees dubartii fuudha. Rifeensan fuudhu. Rifeensa lafarra harkifamu rifeensan fuudhu. Rifeensichi waa ta'e haadamuu danda'a, waa ta'e tabalaasha'uu danda'a. Okay? Matichi dhukkubsatee sammuun kun qosuliifaa ta'e rifeensi yeroo itti haadamu jira. Namni sun garuu jira waan faanuma jiraata jechuudha. Rifeensa fuudhaa dhiirri. Ishee akka kee garuu rifeensatti amantee jechuudha. Ishee akka kee qabeenya faatti ishee amantu, ishee bifa faatti amantu, ishee dhiira bareedaa faatti amantu, dhiira bifa ilaaltee ishee deemtu. Shamizii bareedaa faa yeroo inni uffatu ishee faana deemtu, ishee akka kee jechuudha. Shamizii ishee ilaaltu, ishee fuula diimaa, fuula bareedaa, funyaan qaxxa kan jedhe kan ilaaltu ishee akka kee. Komantii akkanaa isheen barreessitu ishee akkanaati. Kanaafuu namni kanaan hin madaalamu. Rifeensaan hin madaalamu, fuulaan hin madaalamu, qabeenyaan hin madaalamu. Nama kan madaalu tasa hin jiru. Gatiin namaas karaa amantaatiin illee wanti isa madaalu hin jiru. Gatiin namaa kan biraadha. Kanaafiyyuu waan akkanaa hin barreessini. Yoo bakka asittiin tolle ta'e caallisi. Garuu wanta hin taane barreessitee akka namni dubbatu nama hin godhin. Baay'ee sheemiidha. Si tuffachiisa, suma tuffachiisa jechuudha. Bara kana keessa namni yeroo nama arrabsu, yeroo nama ceephaa'u nama sanatti tuffatamu malee nama arrabsame yookaan nama ceephaa'ame miti. Ani garuu akka ati ilaalcha kee jijjiirtuufan si barreesse, si hojjedhe viidiyoo kana jechuudha. Ilaalcha akkanaa hin barbaachisu. Ilaalcha kanaa gaarii miti si xiqqeessa jechuudha. Madaalliin kee xiqqoo akka isheen taate jechuudha. Kanaafuu
nama yaada barreessitu yaada jajjabinaa yaada gaarii waan nama kolfisiisu yoo ta'e kolfu bakka uumamarratti murteessuu hin danda'amu. Nama gabaabaadha maa gabaabbatte jechuun hin danda'amu. Nama baay'ee dheeraadha maa dheeratte ati jettee arrabsuun hin danda'amu. Uumaa waaqayyooti kamiinsaayyuu funyaan gabaabbachuun ijji xixiqqaachuun uumama waaqayyooti. Maa gochuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu soorii hordoftoonni kiyya warri baay'ee gaggaarii yaada gaarii qabdan soorii isiniin jedha. Warra kana dhiisi jechuu dandeessu garuu nama kana hubannaa isaa yaada isaa jijjiiruu waan barbaade viidiyoo kana dalage isiniin jedha. Thank you so much. I love you.